nagaan geessan isiniin jedhaa kilinikni giddu galeessa wiirtuu. Egaa akkuma yaadatamu yeroo darbe karaa fuula feesbuukii keenyaa ayyaana irreecha baranaa kana sababeeffachuudhaan balbala Finfinnee shanan keessaa balbala tokko irratti kilinikii irratti argamu irratti innis balbala Finfinnee daandii Finfinnee Jimmarraa ka'ee Finfinnee sabbata irratti tajaajila yaala bilisaa muraasa kennuudhaaf waadaa gallee turre. Innis maadaa tokkoffaa tajaajila qorannoo dhukkuba sukkaaraa, lammaffaa qorannoo olka'iinsa dhiibbaa dhiigaa fi sadaffaa yaala gadi bu'iinsa sukkaaraa yookaan immoo haayipoogilaaseemiyaa tiriitimantii kan jedhu kana sadan irratti yaala bilisaa kennuudhaan bareedina sagantaa kanaa waan irratti nan gadannee tumsine jennee waadaa gallee. Egaa kanuma sababa godhachuudhaan guyyaa har'aa jechuunis jimaata galgala sa'aatii akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 kaasee haga dilbata galgala sa'aatii 12tti guyyoota sadeen kanaatiif tajaajiloota duratti jenne san bilisaan ni kenninaa jechuudha kilinikii giddu galeessa wiirtuu. Egaa kanas kan murteessine maaliif akkuma beekamu yeroo ayyaana irreechaa kana namoonni kutaa Oromiyaa akkasumas kutaa biyyaa garaagaraatirraa gara Finfinnee kana dhufaa. Yeroo kanas godhukaa dursee ka'uu jira lafatti dursanii ka'uun waan jiruuf namni nyaata otoo hin nyaatin homaa dhugaatii illee otoo hin dhugin yeroo dheeraadhaaf waan turuu danda'uuf sukkaara dhiiga isaanii keessatti argamu gadi bu'aa jechuudha yookaan immoo haayipoogilaaseemiyaadhaan miidhamu jechuudha. Kana malees dhiibbaan dhiigaa isaaniirree gadi bu'aa jechuudha sababa nyaata otoo hin nyaatin yookaan immoo dhangala'aa gahaa otoo hin fudhatin sababa kabaja ayyaana irreechaa kanaaf manaa bahaniif dhiibbaan dhiigaa isaaniis gadi bu'aa, sukkaara dhiiga isaanii keessatti argamus gadi bu'aa yookaan immoo haayipoogilaaseemii ta'u jechuudha. Kanaaf nutis kanuma sababa godhachuudhaan waan humni keenya danda'u wanta gochuu dandeenyu maaliif hin goonuu kan jedhuun kilinikii giddu galeessaa wiirtuu tajaajila bilisaa kana kennuuf murteessee jechuudha. Kanaafuu maarree isinis akkuma kinoo suura irratti argitan viidiyoo irratti argitan kana tajaajilli kana kennuudhaaf kilinikii giddu galeessaa wiirtuu qophii ta'ee jira. Kanaaf namoonni kallattii kanaan yookaan balbala Finfinnee shanan kana keessaa balbala karaa sabbataa Finfinnee galuurraan gama kabaja ayyaana irreechaa dhuftan tajaajiloota kanneen bilisaan argachuu dandeessu. Akkasumas immoo namoonni biraas carraa kanatti fayyadamtanii guyyoota kana keessatti tajaajiloonni kun bilisa waan ta'eef carraa kanatti fayyadamtanii bilisaan ilaalamuu dandeessu. Teessoon kilinikichaa magaalaa Sabbataa aanaa Muklee dhaaba taaksii Finfinnee duuban gara lixaatti gamoo abbaa darbii 4 irratti argamna. Kilinikii giddu galeessaa wiirtuu kan keessanii ammas irra deebinee baga jala bultii ayyaana irreecha baranaa nagaan geessan. Ayyaana gaarii isin haa ta'u. Wal argaan hora Arsadii fi Finfinneetti isin jenna. Fayyaa ta'aa.